الفضيلة إن كنيا خوال جعللا إمامي دينك إندمني مدرسة قرآن العالى مئيسا هجرين ينما لغي حديث رسول دين إسلام فرماتا وهوندا سيف كجيل شجرو تنتيا قامچو يروندا ركو علي أنو سنقبنو أدوينو سنقبنو ما أنني اسمنا نماتي سنقو ما كيسان جيرو جندق أنيا نغرغارة نجنا دابتا eenyutu amata 17 kana guutuu irratti gargaaru مسكي جماعة ربي تنا غرغارو تر شيخ موسى جماعة كنا جولين تنا إدلي نغرغارو تر والله أورم وجه غرتين إنس أورم ما بيجي إنس بيجي يا كم بتين تاجيتي كنا موجي متره جيمه دو أنا بيجي نالكن لاين سا أفرط فاكجي أقسمت ما نغرغارا جي ناتا تاتوسكا اسن ما في ربين قبخا ما جيتي جخا تجري أو بعدين ما تاني أو تجري هون بيكين تجري دندو هاركانين دين همار داغا خنا خيسار كاننا كان دين waggaa meeqaa fi kanatti kubsattee ciisaa jirta amma saddeet haala kanaan jirta jira qabeenya kan yiddu gubatee jira baqatallee na dura qotee waan takka suurachuutti hin jiru looyisuma fi kanaan diddiladde ilmaan jiraachisu jira ay looyisiin dhilee kun ol jala liqii fudhadhee wallahi billahi amma ganam kana fidhee wata looyisiin nurraa dhaabbattee waan takka hin qabnu manarraa wallahi laaji hojjetu qaba manni narra jiree jira haadha abbaa hin qabu akka nagargaartanii barbaada gurbaa yaa na barbaadni gootee mana naatootu jiran kun ديننا دين الفضيلة إن كنيا خوال جعللا إمامي harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC egaa godina Harargee Bahaa aanaa Gursum magaalaa Finyaambiiraa Araddaa Duwwaa sadiitti argamna ganda Toobaa jedhamutti argamna egaa dargaggeessi magaalichaa wal gurmeessuudhaan hojii tola ooltummaa irratti ijoollee bobbaatee hojii isaanii isin garsiisna hanga xumura sagantaa teenyaa nu faana turaan ammas afeerraa keenya isiniin jenna kanarraan kan ka'e maskiinni keenya buusii waan hin qabneef buusii walitti buufannee jamaanii ijaaramnee jimmatuma jirtu qarshii 10 walitti guurree amma maallaqa wayyaa nu ta'ee jira jechuudha kanarraan kan dabre abriilee ganda keessaa ka jiran bakka banaatis ijaaratti goonee kan maskiinnan ganda kana warreen mootummaan dagatee irraanfate hunda ol baafnee akka mootummaan illee yaadatee eegaa nuti gargaarree booda mootummaan illee akka isaan gargaaran goonee cinaa dhaabbannee waan kana hundaa hojjechuu jira jechuudha. Galatooma ulfaadhaa dagaagaa isiniin jecha egaa jiraachisuu du'aa fi awwaallachuu madoo fi fayyifachuu irratti fuulleeffattee jirti dargaggeessi kun dhaabbata Ishraaq yookaan biiftuu barii jedhuun dhaabbata if dandeeyaa dhaabbata beekamaa gad dhaabanii uummata keenya tajaajilaa jiranii hojiin isaan hojjechaa jiran maal isa fakkaatu nu faana turaatii ammas nu faana daawwadhaa isiniin jenna. Bismillah ummaan teenya tun duraan dursee mana kana keessa jiraachaa turte nama isii gargaaruus hin qabdu eega rabbiitii fi dargaggoota ganda kanaa malee manni kun yoo laaltan keessa isaa akka jiru roobni keessa bu'a galaannitti seena ilmoon isiin qabdus tokko rabbiin fayyaa irraa dhorke warra kaan irraa fudhate rabbi haa rahmatuu fi isii tana cinaa dhaabbannee waan nyaattus hin qabdu waan dhugdus hin qabdu waan dandeenyuun eega rabbiitii cinaa dhaabbannee gargaaraa turre ummannummaan ganda kanaatiif dargaggoonni wal ta'ee qorqorroo namuu waan danda'u baala takka ka danda'u kan lama danda'u binnee fi mana kanallee irraa baafnee mana biraa jaarree fi ulaa lama jaarree fi mana suni galchinee jirra jechuudha. Manni duraan keessa jiraachaa turanis kana roobni akka jirutti samii irraatti gaseena galaanni kan lafaatti seena ilmoon isiin qabdus tokkichaan jirus rabbiin fayyaa irraa dhorke kanaafuu nuti isii tana laallee waan isiin intala isiin arma keessatti jiraachisaa turtellee kan dheenya kana amramtanii jirti rabbi haa rahmatuu fi sunillee gargaarree waan dandeenyuun gurbaa fayyaa hin qabne kanallee illaa hanga bakka fal'aansasaa geessuutti tattaafannee jirra jechuudha. Kanarraa kan ka'e manni kun galaannitti seena roobnitti rooba armaa fuunee mana bira bareedaa jaarree fi isiinis waan gandi kun hojjeteef fi dargaggeessi magaalaa tanaa kan hojjeteef isin ibsuu dandeessi jechuudha. Ani ijoolleen ganda keenya na gargaara na cinaa dhaabbata
مناسنا في جارة مناسنا في جارة مناسنا في جارة akka gaariitti na qabanii nyaata dhugaatii xiyya na yaadanii na jiraachisa. Manni si ijaaranis garsiisa dandeenya? Mana na ijaaranis arguu ni dandeessa. Na jirti ijoolleen. Amma duraan manni kun akkam ture? Roobni si seenaa ture miti? Na seenaa. Galaanni hoo? Galaannis na seenaa. Dadka aad u dhibaataysan weeyaan. Ummata jinkii qayda jiru. Ummata maa jiraachise male tokkolaal fayyaan qabu. Tuuni fayyaan qabne deenya kana duuti. Bismillah. Akkuma gaama agartanitti namoonni rakkataanii fi haajamaanii fi akkasumatti kan haajaa qabu hedduudha jechuudha. Arma malee ganda hunda keessa akkuma amma agartan kana warra kana akkanaatii fi warra akkana daraniitti jira jechuudha. Kanaaf isaanan kana hunda akka dandeeyamutti haala dandeeyamuun guutuutti ta'uu baatu hanga dandeeyamuun gargaaraa turre jechuudha. Kan kiristaanaatis kana keessa ni jira odoo amantiin addan qoodin nama gargaaruuf nama ta'uu ni gaya waan jedhuudhaan jam'aan kuni cinaa dhaabbataa jechuudha. Saniif inshaallah fuulduraafis deeggarsi kuni akka itti fufee shabaabni keenyaas akkasumatti uummanni biyya keenyaatii fi biyya alaa jiru akka deeggarsa kana nu hordofanii nu cinaa dhaabbatan kallattumaan isaanis maqaa rabbiitiin gaafannaa jechuu barbaadeeti. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Toligaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Broadcasting Corporation egaa dargaggeessa Ishraaq jechuudhaan dhaabbata if danda'a yookaan biiftuu barii gadhaabuudhaan tolooltummaarra bobba'ee gandaa fi gosaan sabaan osoo addan qoodin nama gargaaruun nama ta'uun gahaadha jecha asirratti akkuma agartan kanatti mana duraan diigamee galaanni seenee gubbaa fi jalaanuu bishaaniin tortoraa ture har'a mana haaraatti jijjiiranii fi jiranii egaa dargaggeessi tolooltummaadhaan bobba'ee jiru kun hawaasni keenya biyya ormaa keessa jiran kan hiree itti nama isaa gargaaruu dhabees gamanaan dhufee akka gargaaru milanumaan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Akkuma agartan kanatti haati teenya haadha dadhabduudha haadha ummata keenya maraati akkasumaanuu rakkataan rabbii gaditti nu qaba kaleessa wal dhabnee mala dhabnee hardhammoo wal harkannee mal harkannee jirra mala tokkicha harkannetti rakkataan keenya nu biraa beelaa'uun qabu nu biraa dheebochuun qabu nu biraa rakkachuun qabu waan qabnu waliin nyaachuu qabna isa jiru gamanumaan dabarsina. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee. Gammachuu yeroo hundaa dhugaadhaa yoo ta'amantee addunyaa fi akhirattis wallaahi jadaan kee toltee diinunaa diinul fadiila diin keenyaa kan wal jaalalaa himamee diinqiin dhumnee maddasaa quraana la'al mi'a isaa jireenya namaa. Toligaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Broadcasting Corporation egaa dhaabbanni Ishraaq yookaan biiftuu bariidhaa hojii tolooltummaa inni hojjechaa jiru nutis miidiyaadhaan deeggarree akkuma daawwataan simbiraa gahaa jirrutti egaa dhaabbanni Ishraaq amma dura hojii tolooltummaa inni hojjechaa ture kan gaafannu taana kan hangaarraattis hojjechaa jiruu fi fuulduraafis karoorfatee kanuma keessatti hammata hanga xumura sagantaa teenya nu faana turaa isiniin jenna. Toligaamee dhaabbanni Ishraaq kun rakkoo akkamiin gargaaraa ture duraan dursumee maqaa kan keetii fi iddoo dhaloota keetiitis nu ibsi rakkina si harkaa qabu kan bara dheeraa furmaata dhabe kanaas keessa buusi nu ibsi. Maqaa Yeraahu Ibrahim Nanjaa zeeroo latti qabala keessatti nuti asuma dhalannee asuma guddanne takka mucayyoon tun hamma dhukkusattee wallaahi ga'ama tokko torba amata kana keessatti amma mangistiin tun waan nu gargaaru turan waan kana dhiiban kana giraanchii baanan dura amata nu jijjiiran amas sadii waan takas nu jijjiir sibiilisi cabee taa'u jira. Hukkuu deddeebisee amma namicha reefu ittisen ni joo mamaan jaanisan iddoo tokko nu yaamaniitti
liqii kana bicha nu gaafatan liqii fudhadhaatii dalagadhaa nu jaan anis deebi'eetiin hawaasummaa kana dhaqee mucayyoon tiyya nama guddaadhaa ficaan hin beeytu sagaraa hin beeytu afaan dubbachuus hin beeytu namarraa sareeraa harreeraa siquu hin beeytu antana wajjin dalagachuu hin daddayu enneen. Umriin si meeqa isi? Walla amata 17 amma. Amata 17 kana guutuu lafa ol ka'uu hin dandeessu. Ficaan sagaraa ifumarratti fayyadamti. Ifarratti sagaraa hin beeytu. Eenyutu amata 17 kana guutuu irratti gargaaru ture? Maskii jammaa rabbiitti na gargaaru ture. Sheek Musaa jammaa kun ijoolleen tana idilee na gargaaru ture wallaahi. Achi dukkuna jabaatee isaan bira dha'een bulchaa sun bira dha'eeneetis isaanis wayima nu gargaaran. Ilaa amata siit qasuu ilaa amma bakka adaree taatu ilaa maane bisi diimu ilaa diree dhawaa bakka saabiyaan jaaneen hundaa'u isiitu qisa kuna Sheek Musaa ni jira. Wallaahi kurra kana isaan maqaa isaan dhaqeeti isaan waan wajjin gurguran jira. Kanaafuu amata 17 kana guutuu warri si gargaaru ture warra jammaata masgiidaa. Jammaata masgiidaa. Sheek Musaa fadhaatu si gargaaru. Musaa fadhaatu ni gargaaru turan. Tole mee dhaabbanni Ishraaq yookaan biiftuu bariidhaa isaan baanu hiyya isaanoo akkamitti si gargaaru turan mee gargaarsa akkamsi godhaa jira? Isaan moo limmatuma nu kannam limmatu bichaadha. Manni kun waggaatti moo ji'atti moo? Ji'aa fi guyyaa 15 fa'a. Ji'a guutuutti nu kannan ji'aa fi guyyaa 15 fa'a torbaan dabree fa'a nu kannan malee ji'arratti abadan nu kannan ji'arratti nu hedduudhaan bicha oduu hin ta'in nama kanaatti jira. Nama kanatti harkisaanii waan takkaa jira miti nama sun keessa idaaneeti nam 26. Tole mee intala tan teetana amma dura waldhaansa yaaliitiif gara mana yaalaa carraa itti geessitu harkattee jirta? Dhaqee direedha adaree dhaqeetiin ila harargee hiyootfaanaan beekamti joglaa hiyootfaanaa geesseetiin bisidima kun geessi hin dandeenyu naan jee. Deeggarsa eenyuutiin akkasitti geessaa turte? Jammaata na gargaaru ture. Jammaatuma Sheek Musaa fa'a? Jammaatuma Sheek Musaa fa'a. Dhaabbatuma Ishraaq kana jechuudha? Amala lukkuu na gargaaran haakimni isiidhaan yeroo laale amma dhihoo takka kunarraa dhukkubsatte maal naan jaan hidda siitii goggogee jaan. Hidda bakka sii ficcaantuulee goggogee jira jaan. Miilli sii takka amma barishillee yoo goone haani guddaatti fidaa naan jaan. Inna hidda waan goggogeetti waan kan nuti hin dandeenyu naan jaan. Dhihoo takka amma dhukkubsatteeti wallaahi sibiila kan dhabeetu uka fayyadatin adaree dhaqe dhiyoot faanaa. Warri haakima akkasiin irraa fuudhaniiti maramanii raajii naa kaasaniiti ibroon beektaa mana haakima isaan jiru na gargaaran. Adareen kun na dabarsan kulaalan gaastiriikii fi ammas waan afaanii kana qabdu beektee gaastiriikii garaa keessa sanii dhilamee naanti warri harargee baatii guutuu dawaa naa kanaan shiroobii fi kiniinii. Sanfite an deebisuu hin dandeenyu jedhu bulee akka rabbi godhu haa taatu malee amma humna kiyyaarra ol taatee jira jedhu. Tole egaa waldhaansaan lattis nyaata dhugaatii irrattis akka si gargaaraa jiran ibsitee jirta. Warri gartee nyaata dhugaatii irratti kaleessa si gargaaraa ture sababa dhukkuba koronaatiin wal qabatee hawaasni keenya bobbaa galii keessaa ugguramee jira. Warri kaleessa nama gargaaraa ture ifiifuu gargaarsa barbaada. Gaafa akkanaa rakkoon isinitti hammaatti gargaarsa akkamiidha amma wanni isin harkaa qabu kan isinitti iyyatan qaama dhimmi ilaallatutti? Ani gargaarsa jabuun barbaadadha taakisiin hima. Gargaarsa waniin barbaadadha amma mucaan tun wallahi qoonqoo amma yoo kan ta'e abooda ifirra ficcaanti guyyaa kan dheeraa itti guurte wani qaamni siin dalagu beeyte arra fi dubar fi deette kun dhabee kun ijoollee tan bira dhaqeetiin waan ija baatitti siin arkadu dalagaa siin qabu durillee huccuu namaatiin miicu ture huccuu namaa kun ficcaani sagaraa beete namoonni didan kun didan eessittiin caa isaan muttiin caa. Amma raasa maalaa siin qabu jee Abdi Kariim dheengatti tiimadhee waan itti dalaguudhi siin qabu jee qoonqoo siin qabu dhugaadha raasinaa siin qabu dhugaa mana rabbi taafuu dhabeeyte sanitti amma lamxiyyoota nama guddaa maaltu kan godhe fayyaa dhabe asiitan amma raasa mala gayaa sala harkadhee dalagadhee waa rabbi xiinaa kannuus jalaa hin buufadhaan jee samanis dhufee miti sanuuta jeetii muxiyyoo kanaaf Imraan ittiin bu'u jira amma turetti kun ijoolmatanaan cilaa dhaabbachi jira beeyte. Tole gaamee koreen dhaabbata Ishraaqis asitti argamti. Egaa dhaabbanni Ishraaq yookaan biiftuun bariidhaa maal akka hojjechaa jiru akkuma isin garsiisaa turreetti mee rakkina isii kana hoo akkamitti hubatanii akkamitti akka gargaaraa turan gaafannu taana hanga xumura sagantaa teenya nu faana turaa isin hin jenna. Tole gaamee Abdi Kariim egaa dhaabbanni keessan kun hojii tolooltummaa irratti fuulleeffatee jira gandaa fi gosaan osoo addan qoodin amantiidhaan osoo addan qoodin nama rakkate gargaaruun nama ta'uun gahaadha jettanii rakkoo hawaasa keenyaa hundarra deemtanii hanga dandeessan dhawaataan furmaata tilaachaa jirtanii mee rakkinni gartee amma obboleettiin teenya ibsite kanaas akka isinis gargaaraa jirtan ibsitee jirti rakkoo tana mee akkamitti
hubattaniiti isinis rakkoo tana furuudhaafoo tattaaffiin isin godhaa jirtan maal fakkaata? Bismillah sallallahu alaihi wasallam nuti akka gargaaru jirruuf oguu dabdees nyaataa fi wanni kana kan nu turre ammas akka dalagatee fi if dandeessuu gumeeqa gargaarree jira gin mucii hojii dalaguchuu xiqqoo mijaa'insa siif gamoodaa waan deebisuuf waan kudhan irraa olii fi waan bishingaa boqqolloo wahii bittinee kanneen jira gin mucii hojii xiqqoo rakkoodha siif hin ta'u isi ogwanni tara gamanas wonni ree jira wahii irraa nyaataniisaaf guyyuu gamuusu boodaa deebite amma sawaan qopheene waan itti gargaaruuf waan xiqqaa osoo hin taane waan itti dalgattuu gargaaruuf korora qabnee jirraaf. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee gammachuu yeroo hundaa dhugaadhaa. Karaa biraa abiyyaa alaa odoo hin ta'in ani ammaan duratti jechuudha. Mucayyoo tana nuu kanneen aan jaambeetii yoo dhugaa feetidha. Mucaa tana hin kan nuun jeen ani bakka iyyuu geessu fuula namaatis akka ibiddaa nu gubee waa dhabaa kiyyatti bakka jam'aan hunda na gargaaranii ani mucaa tanaas hin kannuu haakima hundaas meeradhe haakimnis waan inni takkaas hin daddeemti hiddisi gubee jira hin waa laamantu hunaan jaan hin jee ani sheeka biraas takkaas hin geessine beete amma maalin jee waan rabbii kiyyanaa kan carraagadhe waan rabbii kiyyanaa kan jalaa funaannadhe hamma rabbii na jiraachisu hammeessis rabbii na jiraachisu funaannadheetiin biratti areera sin dhugaatiisee jala funaannadheetiin na jiraachisaan jala marbii kiyyanaa jiraachisu jeetiin haakima warra sunni laniin dhorkadhee jechuudha. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee gammachuu yeroo hundaa dhugaadhaa. Galatoom ulfaadhu dagaaginsi jecha egaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota OBC egaa akkuma agartanitti dhaabbanni shiraakii fi miidiyaan OBC wal deeggaruudhaan hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran isin biraan gaa jirrutti egaa obboleettiin teenya kunoo intaltisiitis Raahoo Ibrahim egaa kunoo intaltisiitis waggaa 17 lafaan kaatu harree duraa maquun dandeessu makiinaa duraa maquun dandeessu akkasumaan rakkoo beelaatis harkaa qabanii isinillee nama hojii hojjetteef jijjiiruullee dandeessu kanaafuu hawaasni keenya kan carraa itti uummata isaa gargaaru dhabe har'a gara dhaabbata ishraaq kanaan gara dhaabbata biiftuu bariidhaa kanaan uummata keessan kan rakkatee beelaawee rakkoo hamaa fi gadadoo keessa jiru kana haalli itti gargaartan har'a hireen isinii uumamtee dhaabbata kana qunnamuudhaan uummata keessan gargaaruu dandeessan isiniin jennaa xiqqaattee bakka hin dhabduu guddattee gaafii hin qabduu waan qabdaniin kara dhaabbata kanaatiin uummata keessan kan beelaawee rakkachaa jiru kana gargaaraan dhaamsa keenya isiniin jennaa hanga ammas hojii tolooltummaa dhaabbanni kun hojjechaa jiru dhawaataan hanga simbiraan geenyu hanga xumura sagantaa teenyaa nu faana turaa isiniin jenna. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee gammachuu yeroo hundaa dhugaadhaa yoo ta'amantee addunyaa fi akhiratti. Bismillah. Ummaa teenya tana nuti gargaaraa jirra amantii teenyallee takka miti amantii sii kiristaana nuti immoo shabaabni muslimaa sabaa fi amantiinis waliin qoonnu jennee rakkataa ganda keenyaa waan gargaaraa jirruuf isiillee yaada isii ifi waan isiin himattu gamanumaan akka isin ibsutuun barbaada duraan dursee maqaa keen wayim ta'amma. Maqaan kiyya Asnaaqach Gabreeti. Ayyee. Asnaaqach Gabreeti. Amantiin teeyoo. Amantiin tiyya gaa kiristaana gaa. Kiristaana. Mataan kiyyatti. Ayyee. Ilmaan kiyya quba qabdan ka. Ijoolleen si gargaaru jirtu tunis ijoollee muslimaati. Hayyee muslimaati. Wanni si gargaaru ammaan dura si gargaaranii jiran. Na gargaaranii jiran amma durattis kunooti qorqorroo naa bitanii na kakkabu jiran ammallee. Ammallee na kakkabu jiran. Fuulduraaf maaltu si barbaachisa? Fuulduraaf wayi taateehu niroo taatus nyaata taatus ka. Isin maaf rabbiin qaba ka maayyeetiyya ka isin maaf rabbiin qaba maayyeetiyya isin maka isaan jira. Ijoollee tana mee maalitti eebbistaaf haala kamiin galatoonfatta? Qorqorroo sunis akkanaa jaartaniin barbaada. Inshaallahu. Taamirgaan jiraadhaanaa na gargaaru.